Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Bitootessa 18 bara 2020 sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irratti darbudha. Turtiin akkami dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aan Inistituutiin Fayyaa Itiyoophiyaa koronaa vaayirasii ilaalchisee eeruu uummataa keessummeessuun humna keenyaan ol ta'eera jechuu gama biraan koronaa vaayirasiidhaan lammiileen Itiyoophiyaa Xaaliyaanitti du'u. Namoonni lama du'aniiru dhugaadha. Inni tokko magaalaa Parmaa keessatti du'e. Raayyaan ittisa biyya Itiyoophiyaa loltootni hundi kaampii keessaa akka hin baane murteessu. Ittisa vaayirasii kanaaf jecha loltoonni yeroodhaaf eeyyama waggaa akka hin baane murtaa'eera. Hojii idilee isaanii gadhiisanii gara maatii isaanii akka hin imallee fi murtoon kun kan darbe. Obbo Gaddoo Andaargaachoo Itiyoophiyaan ammas balaliinsa dhaabuu osoo hin taane of eeggannoo irratti hojjettu jechuu isaaniis qabannee jirra. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Zalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin weerarri koronaa vaayirasii addunyaa irratti wayita mudate biyyoonni addunyaa tarkaanfiin duraa isaan fudhatan balaliinsa addaan kutuu ture. Daandii qilleensa Itiyoophiyaa garuu tarkaanfii kana fudhachuu dhabuu isaatiin komatama. Itiyoophiyaa keessatti namoonni koronaa vaayirasiin qabaman kanneen daandii qilleensa Itiyoophiyaatiin biyyoota alaarraa imalanidha. Kana malees daandiin qilleensaa kun qorannoo koronaa vaayirasii qixa sirrii ta'een akka gaggeessaa hin jirre namootni ittiin imalan ni dubbatu. Dhimma waa'ee daandii qilleensaa fi koronaa vaayirasii ilaalchisuun BBCf yaada kan kennan ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Gaddoo Andaargaachoo Itiyoophiyaan ammas balaliinsa dhaabuu osoo hin taane of eeggannoo irratti hojjetti jedhan. ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንዲሁም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተለያዩ ሀገሮችን የሚያስተሳስር ከመሆኑ Itiyoophiyaan teessoo dhaabbileen idil addunyaa kan keessatti heddummaatu akkasumas immoo daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa gola addunyaa hundarraa imaltoota akka tajaajilu waan ta'eef bakka kanatti xiyyeeffannee hojjennu. Imaltoonni gara Itiyoophiyaa seenan qorannoo fayyaa sadarkaa isaa eeggate keessa darbuu qabu. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa dhibee kana babal'isuudhaan osoo hin taane facaatii isaa hir'isuudhaan akka socho'u gochuudha kaayyoon keenya. Kanarra kan hafe Itiyoophiyaan balaliinsa gara alaas ta'e gara keessaatti taasifamu dhaabuuf hin murteessine. Lammiileen keenya biyyoota alaa koronaa vaayirasiidhaan rukutaman keessa jiran dhaamsa of eeggannoo kan mootummaa keenyaas ta'e kan mootummaa biyya sanaa xiyyeeffannoodhaan hojiitti hiikuun vaayirasii kanarraa of baraaruu qabu. Weerara biyya keessatti mudatu qolachuuf caasaan fayyaa Itiyoophiyaa haga dakaatti hawaasa keessa diriiree waan jiruuf wanti nu yaaddessu hin jiru. በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። Itiyoophiyaatti uummatni koronaa vaayirasii ilaalchisee eeruu akka kennuuf sararri bilbilaa bilisaa 8335 fi 952 kennamee ture. Haa ta'u malee namootni odeeffannoo kennuuf yaalan tajaajilicha argachaa jiru. Waa'illi koo Bizoo Warqi Olaanaa magaalaa Adaamaa irratti ofumaa yaalee waan kana nuuf ergeera. የደወሉት ቁጥር አገልግሎት ላይ አልዋለም። እባክዎ ደግሞ በትክክል ይደውሉ። kun bilbila tolaa 8335 kan dhaabbanni Itiyoo Telekoomii fi Ministeerri Eegumsa Fayyaa dhibee koronaa vaayirasiidhaan wal qabatuuf namoonni tolaan bilbilanii akka odeeffannoo dhibee kana wal qabatu gaafatanii fi baraniif kennamedha ture. Haa ta'uti bilbilli kun tajaajila irra hin oolle kan jedhu yeroo bilbilame namoonni hedduunis odeeffannoo kana argachuudhaaf lakkoofsa kanarratti bilbilanii bilbilichi waan hin hojjenneef odeeffannoo argachuudhaaf akka rakkachaa jiranidha kan himan. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa gama isaatiin eeruu hawaasaa karaa toora bilbilaa 8335 nu ga'u keessummeessuuf humni nu dandeessu hin jiru jedheera Hamzaa Hussein. Weerarri koronaa vaayirasii addunyaa mudate Itiyoophiyaa arge seenee Itiyoophiyaan murteewwan garaagaraa dabarsiteetti. Manneen barnootaa cufuu namoonni akka bakka tokkotti hin heddummaanne dhorkuu akkasumas ammoo lammiin kamuu karaa toora bilbilaa 8335 bilisaan bilbiluun eeruu kennuus ta'e odeeffannoo argachuu akka danda'u murteessitee turte. Erga murteen kun darbee garuu namoonni golgaa fuulaa bitachuu fi harka dhiqachuuf daranuu bakka tokkotti heddummachuu eegalaniiru. Gatiin gabaa fi rifaatuun akkaan dabaleera. Namoonni inuma harka wal fuudhu. Hunda caalaa immoo toorri bilbilaa jedhame tajaajila kennaa akka hin jirre komatu namoonni. Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaatti qindeessaan ittisaa fi to'annoo koronaa vaayirasii obbo Zawuduu Asaffaa dhimma kanaaf jedhamee ambulaansii dabalamee ture sadirratti dabaluun sagalee hin geenyus ammallee eeruu namootaa keessummeessuun humnaa ol nutti ta'eera jedhan. Koronaa vaayirasii Itiyoophiyaa erga weeraree as namoonni qufaa qaban hundi gabaasaa jiru.
qufaan mallattoo dhibee kanaa keessaa tokko waan ta'eef humni namaa fi ambulaansiin nuti qabnu gabaasa nu ga'u hunda qaqqabnee deebii kennuuf nu hin dandeessisne geejjibaan deemama waan ta'eef nuti immoo haga ammaatti yeroo itti of qopheessinu keessa turre. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa fi namoota dhuunfaarraa odeeffannoo dhufan hunda keessummeessuuf ogeessa ga'aa hin qabnu. Rakkoo humna keenyaa ol ta'e kana akkamiin irra aanna ka jedhu irratti mari'achaa jirra jedhan. Namoonni hedduun golgaa fuulaa yookiin maaskii fi kan ittiin harka qulqulleeffatan yookiin saanitaayizer bitachuuf jecha inuma haala kanaan duraa caalaa wal ga'aa jiru. Isa kana irratti obbo Zawuduun wayita yaada kennan. Nuti hawaasi guutuun akka maaskii uffatu hin gorsinu. Qulqullina harka isaanii eeggachuuf garuu meeshaalee ittiin qulqulleeffatan argachuutu irra jiraata. Kunis akkaataa dhibee sana hammeessuun osoo hin taane akkaataa facaatii dhibee kanaa hir'isuun ta'uu qaba. Jalqabarra jirra waan ta'eef hubannoon hawaasaa sagas mara miti. Kanaaf nuti ammas gorsaa fi hordoffii keenya cimsinee itti fufnaa jedhan. Harka dhiqachuun dhibee kana ittisuuf dirqama ta'us namoonni garuu bishaan argachaa akka hin jirre komii kaasu. Kanarrattis caasaan mootummaa ministeera muummee irraa eegalee akkaataa gorsa dhaabbata fayyaa addunyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaatiin hojjechuun dirqama jedhan obbo Zawuduun. Nama kaleessa Itoophiyaa keessatti vaayirasichaan qabamte dabalatee namoonni dhibeen kun irratti argame kanneen karaa daandii qilleensaa Itoophiyaa imalanii biyya seenanidha. Daandii qilleensaa Itoophiyaa callisuunis yaaddoo guddaa uumeera. Namoonni daawaa ho'ina qaamaa hir'isu fudhachuun qorannaa koronaa vaayirasii jala miliqanii biyya seenaa jiru ka jedhan obbo Zawuduun namni kamuu erga biyya seenee booda hordoffiin taasifamuufiin dirqama jedhan. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Itiyoophiyaatti namoota koronaa vaayirasiin qabaman keessaa 4 mallattoo dhukkubichaa agarsiisaa akka hin jirre ministeerri fayyaa beekse. Namoota 6 kanneeniif tajaajilli wal'aansaa kennamaafii jiraachuu kan ibse ministerichi kanneen hafan lameenis haala gaariirra jiru jedheera. Koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti erga argame as lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiran irratti haleellaan raawwatamaa jira jedhe imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Lammiileen biyyoota alaa dhagaadhaan reebamuu, taaksii dhorkamuu, gororaa itti tufamuu fi ari'atamaa jiraachuus gabaasii naga'eeraa jedhe imbaasichi. Keeniyaa keessatti lammiileen Chaayinaa 2 haala wal fakkaataan wayita arrabsaman viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Har'uma baha biyyattii keessatti lammiin biyyattii koronaa vaayirasii akka qabu shakkame tokko dargaggootaan reebame booda hospitaala keessatti lubbuun isaas darbeera. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen ittisa weeraraa koronaa vaayirasiif jecha lixa Oromiyaatti intarneetiin adda citee ture akka deebi'uu fi hidhamtootni akka hiikaman gaafate. KFO'n koronaa vaayirasii ittisuuf tarkaanfii Itoophiyaan fudhachaa jirtu jaje kan lixa Oromiyaa keessaa garuu na yaaddessa jedheera. Alkooliin qulqullinaaf oolu liitira miiliyoona 3 ol warshaalee keessa jiraachuu koorporeeshiniin sukkaara Itoophiyaa beekse. Tatamsa'ina weerara koronaa vaayirasii ittisuuf kan oolu oomisha alkoolii teeknikaa dabaluuf hojjetamaa akka jirus ibseera. FBC'n akka gabaasetti alkoolichi warshaalee fincaa'aa fi Matahaaraa keessatti argama jedheera. Kan itti aanutti ceenee jira ajajaan Itaamaaዦrii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Adam Mohammed loltootni kaampii keessaa akka hin baane ergaa dabarsan. Jeneraalichi tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuu fi dhimmoota of eeggannoo irratti ibsa kennaniin loltootni biyyattii koronaa vaayirasii kanarraa of eeggachuu qabu jedhaniiru. Ministeera ittisa biyyaatti daayirektara koominikeeshinii fi indoktrineeshinii kan ta'an Meejar Jeneraal Mohammed Tasammaa yeroodhaaf loltootni eeyyama waggaas fudhachuu akka hin dandeenye nutti himaniiru. የመከላከል ስራ በበላይነት የሚመራው ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። ኢታማዦር ሹሙ gareen ittisa koronaa irratti hojjetuu fi olaantummaan Itaamaaዦoriidhaan hoogganamu hundaa'eera. Sadarkaa jiru hundattis jeneraalonni kan hoogganan akkasuma hundaa'eera. Ittisa vaayirasii kanaaf jecha loltoonni yeroodhaaf eeyyama waggaa akka hin baane murtaa'eera. Hojii idilee isaanii gadhiisanii gara maatii isaanii akka hin imallee fi murtoon kun kan darbe. Loltoonni eeyyama bahan kutaa biyyaa garaagaraatti waan deemaniif tarii vaayirasii kanaaf namni saaxilame akka fudhatee hin deemneef yaadameeti. Bakka kaampii hojii fi jireenya loltoota hundaa namoonni kaan akka hin galles murtaa'eera. Maatii loltootaa yoo ta'e yeroodhaaf akka gara kaampii hojii yookiin jireenyaa isaanii hin deemnedha kan murtaa'e. Haa ta'u malee dirqama hojii isaa karaa of eeggannoo guddaa qabuun itti fufuu qaba. Kana cinatti garuu biyyaaf nageenya naannoo eeguu cimsanii itti fufuu qabu. Kunis barreeffamaan hunda isaaniif ergaan darbeera.
ስራቸው ሀገርን የመጠበቅ የአካባቢን የጸጥታ ስራ የመስራት ስራውን አጠናክረው መቀጠል አለበት። ይህንን dabalataan loltootni dirqama idil addunyaaf gara biyyoota biraa deemanii fi kanneen biyya keessa bakkeewwan koomaandi poostiin bulaa jiranitti bobba'an haala akkamiin uummata keessa bobba'u jedhee Major Jeneraal Mahammad Tasammaa gaafadheera. ከዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ግዳጅ ወይም ደግሞ በዩኤን ሚሽን የሚሰማራ ኃይል loltoonni karaa UN akka bobba'an ta'an ulaagaa UN baaseen sakatta'insi eeggannoodhaan taasifameefiti kan loltoota kaanitti makamuu qaban. Kun ulaagaa UN baaseen kan raawwatu ta'a. Kanneen dirqama hojiif biyyuma keessatti bobba'an hundaafis of eeggannoo cimaan taasifamuu akka qabu ajajni kennameera. Kaampii dhaabbataa loltoonni keessa buufatanis ta'e kanneen bakka bakkatti socho'aniifis bishaan dabalatee wantoonni ittisaaf oolan hundi akka guutamaniif hojjetamaa jira. Itti fayyadama meeshaalee dhiyaataniirraa eegalee koreen hundaa'ee hordofii ni taasisa. Loltuun kamiyyuu dhukkuba kanarraa yoo of eegedha biyya eeguu kan danda'u. Kanaaf jalqaba dhuunfaadhaan of eeggannoo barbaachisu gochuun dirqama. Qaamni yaalii loltootaa irratti hojjetu hooggantoonnii fi bulchiinsonni naannolee waliin ta'uun ittisa dhibee kana irratti akka hojjetaniif socho'amaa jira. ከአካባቢው መስተዳድር አካላት የመንግስት የጤና ተቋማት ጋር በጋራ በመስራት እነዚህን namootni lama lammiilee Itoophiyaatti jedhaman sababa dhibee koronaa vaayirasiin xaaliyaanii keessatti du'an xaaliyaanitti isaa 24 darban kanatti namootni 475 vaayirasii kanaan du'aniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan biyyatti du'an immoo 3,000 ga'eera. Imbaasii Itoophiyaa xaaliyaanii magaalaa Miilaan jirutti damee bulchiinsaarra kan hojjetan obbo Abuzaayyoo Wanda Jiraat bilbilaan dubbisee dhugaa ta'uu nuuf mirkaneessaniiru. ሁለት ሰዎች ሞተዋል። እርግጥ ነው namoonni lama du'aniiru dhugaadha. Inni tokko magaalaa Parmaa keessatti du'e, inni lammaffaan ammoo Bergaamoo magaalaa naannoo Miilaanoo jirtu keessatti du'e. Antooniyoo jedhama. Lamaan isaaniiyyuu dhiiradha. Haati manaa nama magaalaa Parmaatti du'es koronaa vaayirasiin qabamtee yaalamaa turte amma bayyanachaa jirti. Kabajamtuu Ambaasaadder Zannabuu Taaddasaa maatii isaaniif bilbiluun jajjabeessaniiru. Isaaniin jajjabeessuu irra ka darbe odeeffannoo dabalataaf yeroo kanatti haasofsiisuu hin dandeenye gadda keessa waan jiraniif. Erga du'anii guyyaa 4-5 ta'eera. Hawaasa Itoophiyaa akka tahan malee lammummaa isaanii jijjiirrachuuf dhiisuu isaanii addan baasne. Hawaasa Itoophiyaa waliin karaa garee WhatsApp odeeffannoo wal jijjiirra. Karaa bakka bu'oota isaaniis odeeffannoo arganna. Haala kanaan hordofaa jirra. እየደወልን ያሉበት ሁኔታ ኢንፎርሜሽን እናገኛለን። xaaliyaaniin chaayinaatti aantee biyya addunyaa kanarraa koronaa vaayirasiin miidhamte yoo taatu haga ammaatti namootni 28,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Namootni 2,500 ol ta'an ammoo lubbuu dhabaniiru. Mootummaan xaaliyaanii sochii uummataa magaala tokko gara magaala biraatti taasifamu daangessus facaatii vaayirasii kanaa garuu ammayyuu xiqqeessuu akka hin dandeenyetu himama. Haala magaala keessa jiruu fi jireenya xaaliyaanii keessa erga vaayirasiin kun biyyatti galee maal akka fakkaatu walitti qaba hawaasa Oromoo magaala Miilaan kan ta'e obbo Huseen Abdusalaam gaafadheen ture. Sochiin humtuu akka hin jirree fi magaalaan qullaa akka taate natti himanii jiru. Laanintu magaalaa guddaa baay'ina namaallee qabdu akka dalagaatitti illee biyya baay'ee industiriin guddooti isin uummanni itti baay'ata. Ammaaf garuu namni tokko ala keessa hin jiru. Baay'inatti nama argita. Namni walirraa fagaata. Waa bitata irratti ammoo taree seensaa wal bira seenuun hin jiru. Bakka seenan tokko nam lama ala hin seensisanii. Wanni akka oofishaa yookaan dalagaa manni barumsaa hundi isaatu wanni tokko wanni ammatti banaa hin jiru. Manatti galanii yoo ala keessa deemtee si qabanii poolisni sin dhiisu heeratu bahee labsii ministeera irraa bahee bahuu hin dandeettu yoo baate si qabanii yoo si qaban ammoo waraqatatu jira foormii guuttee teessoo kee waliin yoo dalagaa taate karaa deemtu maaliif kontiroola si godhanii wanni sun waan emerjiinsiyaa yoo hin taane ni qabamta siidhullee ni mala sodaa akkasiitu jira labsiin ammoo bahee jira namni ala keessa deemu dhooggaadha jedhanii manatti galee jira namni manatti galee maal argaa akkanatti jira. Namni akkami wal sodaachuun kun yeroo isaa yeroo taalloo nama qabu yeroo qorraati. Himanii jiran san influensaa fa'aa ta'a namni ni qoqqofaa homaan jirullee wala sodaataa turanii namni yoo qabu xiqqoo ima sodaataa haa ta'u yeroo ammaatti amma kaleessi har'a xiqqoo dabalaa waan jiruuf akkana bareeda jedhanillee namni wal shakkiin hima jira walitti hin kalaa'u harka wal fuudhuun hin jiru. Uummanni kun aadaan isaanii akka aadaa Itoophiyaati. Harka wal qabataa walitti haasayaa walitti kalaayaa harka wal cabbaa amma kana dhoogganii jiran wal qabachuu harkaan wal tuquu maalii walirraa fagaadhaa jedhanii jiranii namuu waan dhukkubu maxalleen dhukkubu shakkii hima qaba. Deemee namni of ilaalu malee namni akka muddamsuu isaatti hima qaba akkanuma obseetuma ta'a namni sodaan guddaan ni jira biyya keessa. Bakkeewwan hawwata turistii ta'an xaaliyaanii keessa iddoo baay'een ni jiru. Magaalaa Miilaanoo keessallee
isaan sunillee guutuu cufamaniiru. Miilaanoo keessa amma fakkeenyaaf Sentiroo keessa karaa guddaa Buenos Aires jedhanii Garibaldi bakka magaalaa Qibxoo walakkaa wanni martitti argamu Doomoo bakka amma Beetirkiristaanni guddaan jiru daawwatanii waa hedduu kun hundinuu magaalaa keessa namni hin jiru qullaadha. Geejjinni ala keessa deemu wanni takka qullaadha. Uma akkanumaan olii gadi mara malee namni yaabbatu hin jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaatiif qopheessine asirratti xumureeti kan jiru. Qopheessaan sagantichaa Hamzaa Hussein ture kan isiniif dhiyeesse immoo an Zalaalam Taaddasaati. Halkan gaarii isiniif haa ta'u boru walitti deebina.